servant things that must soon take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Akkam jirtu nagaan gooftaa hunduma keessaniif abaayatu jecha guyyaa irraa kana mukannee waliin ilaallu akkamittiin dhiphina dhiisuu dandeenya kan jedhu kutaa sadaffaa isaa waliin ilaalla. Yeroo darbee kan waliin ilaallee dhiphina kan jedhudha kan nuti waliin ilaallee turre. Guyyaa irraa kana immoo kan nuti ilaallu dhiphina akkamittiin dhiisuu dandeenya, akkamittiin dhiphachuu dhiisuu dandeenya kan jedhu kutaa sadaffaa isaadha. Kutaa lammaffaa isaa otoo hin hordofin kutaa isa sadaffaa kana akka hin hordofne jenna. Sababiin isaa wanta barbaachisoo kutaa lammaffaa keessatti kan waliin ilaalle sanatti ufedha kan waliin ilaallu wal qabatee kan inni deemaa jiru. Akkamittiin dhiphina dhiisuu dandeenya kan jedhu tuqaalee gabaaboo waliin ilaalla. Inni tokkoffaan isa darbee akka jirutti fudhadhuuti isa fuulduraa irratti xiyyeeffadhu. Dhiphina dhiisuu yoo barbaanne jechuudha. Isa darbee ilaaluu irratti yoo ciccite isa fuulduraa abdiidhaan ilaaluu hin dandeessu waan ta'eef. Itti dabalee sammuun keenya wanti nuti beekuu qabnu dhiphina dhiisuu yoo hin barbaanne ta'e sammuun keenya waan hundumaa galmeessuudhaaf dandeettii guutuu akka hin qabne yaadachuu danda'u qabna. Beekuu danda'u qabnaan wantoota yeroo darbee hundumaa fuunee sammuu keenya keessa tokko lamaan keenya galmeessinee kaa'uudhaaf sammuu keenya dandeettii sana akka hin qabne beekuu danda'u qabna. Sammuu keenya irratti miidhaa kanneen biroo geessuurraan kan hafe sammuu keenya waan fayyadu hin qabuun. Kanaaf maal gochuu qabna dhiphina dhiisuudhaaf tuqaa jalqabaa irratti wanti darbee akkuma jirutti fudhannee isa fuulduraa xiyyeeffannoo keenya itti kennine wanti yeroo darbee nu quunname akka lammaffaa deebi'ee nu quunnamneef irratti hojjechuudha. Inni lammaffaan waa'ee taatee dhiphinaa sanaa dubbachuu danda'u qabnaan. Kan irratti garaagarummaa hedduu jira. Namoonni dhiphina keessaa jiru baasanii hin dubbanne yeroo baay'ee namoota balaadhaaf saaxilaman namoota sanaadha. Namoonni dhiphina isaanii baasanii dubbatan rakkina isaanii gaafa hundumaa baasanii himatan namoota kanneen dhiphina isaanii baasanii hin himanne caalaa namoota furmaata argachuudhaaf qophaa'oo ta'an namoota sanaadhaan nagaa argachuudhaafis namoonni kun baay'ee murteessoodhaan. Kanaaf waa'ee taatee dhiphina nu quunname sanaa irraa dubbachuu danda'u qabnaan. Miidhamni ibsamuu hin dandeenye tasa kan hin irraanfatamne ta'uu danda'an. Kanaaf waa'ee dhiphina sanaa irraa dubbachuu danda'u qabna. Inni sadaffaan dhiifama gochuu shaakaluu qabnaan. Dhiphina yoo dhiisuu barbaanne dhiifama gochuu shaakaluu qabnaan. Adeemsa dheeraa kan nu fudhatu yoo ta'e illee dhiifama gochuun jibbaa fi komee warra nu dhiphisanii irraa nu eeguu danda'an. Adeemsa dheeraa fudhachuu danda'a dhiifama gochuun. Yooma adeemsa dheeraa fudhate bu'aansaa jibbaa fi komee irraa nu eeguu hin danda'an. Inni kan biraan miidhamuu fi komeen hidhamtoota haala darbee taanee wanta bara dheeraa fuula dura nu irratti ta'e walitti fufinsaan akka yaadan nu gochuu danda'an. Komee gaafa baay'ifnu miidhamuun isaan kun walitti dabalamanii kanadha kan isaan uumuu danda'an. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 12 dubbifachuu dandeessu. Wanti nuti beekuu qabnu komeedhaan namni caalaatti baay'ee miidhamu nama komatu malee nama komatamu miti. Gaafa hundumaa wanti nuti beekuu qabnu isa kanaadhaan. Komeedhaan caalaatti kan miidhamu nama isa komatu sanaadhaan. Kanaaf guyyaa irraa kanaadha wanti nuyi waliin ilaallu. Kutaa ta'anumas hordofaa isiniin jenna. Kutaa ta'anutti immoo kan waliin ilaallu miira aarii akkamittiin to'achuu dandeenya kan jiru waliin ilaalla. Wanti nu beekuu qabnu dhiphinnii fi aariin garagaraadha. Amalli isaanii yoo wal fakkaatan iyyuu aarii fi dhiphinni wantoota garagaraadha kan isaan raawwatanii. Namni tokko dhiphina gaafa dhiphatu aariirraan kan ka'edha. Gaafa dhiphatu aarii nama dhiphisuu danda'a. Aariin sarkaa kanneen birootti nama dabarsuu danda'a. Kanaaf kutaa ta'anutti miira aarii akkamittiin to'achuu dandeenya kan jedhu tuqaalee barbaachisoo kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf guyyaa irraa kan waliin ilaalla. Galatoomaa.